لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قافي في ديبي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام. قافين الرابودة كانوا والقافن مقالا قدتي سديسو akka kabajaati yoo laalan magaalaan muslimaa magaalaa sadiitu kabajaa addaa qaba. tokkoffaa magaalaa takka, lammaffaa magaalaatti aantu, sadaffaan tarraa boodaati. magaalaa lama namni baay'een hin dhaqaan ziyaarata, takka ammoo namni baay'een silan dhaqne. magaalaa lamaan sun ta namuu ziyaaratu tam, تصدفع أمو تم. مقالان سدين أمانتي إسلاما كيست ربين كبجاء الداك النف تتوقف آتم لما فان هو صدفان هو. مكة في مدينة صدفان تم بيت المقدس ما شاء الله نصر من الله. أكس مكة في مدينة في بيت المقدس. مقالا نمني زيارته دندو تا إسيدك أني جيت ربي في قبرون إبادة. مقالاتنا سدين مقالا سدين سؤوتنا بيت المقدس يرو أمني مسلمة إسيتنا أمانتي دك أبسيس أفلوفي سينو دباني مرسني يرو ديرتو وراني دورا دابته yeroo dheertuun booda ummanni magaalaa keessa jiru waan jedhe harka kennannaa, ammoo harka nama laafatti hin kennannu jedhan. magaalaa waan magaalaa jabduu taateef namni nu harka itti kennannu sun nama jabaa tahuu qabaa. namni isaan maqaa dhawatanii abalu yoo dhufe malee harka hin kennannu, bantuu magaalaa itti hin kenninu jedhan. eenyu namni abalu dhufa malee isaan harkan kennannu jedhan eenyu ikhwaani? nama yeroo sun ummata muslimaa bulchu eenyu namni sun? ka warri beetul maqdas yoo abalu dhufe malee harkan kennannu jedhan. dhageettuyyuu gaafiteena tarraa boodaa turte san wal gaafanne achirratti dhaabne. namni isaan jedhan khaliifaa muslimaa ka yeroo sanii umar ibn al-khattaab ما شاء الله مجاهدين بارك الله فيك. umar ibn al-khattaab dhufu malee harkan kennanu jedhan. durataa waraanaa umaritti waraqaa barreesse. umar yeroo waraqaan itti dhufte silaa namni bulchaa aalamaa ka waraanni isaa magaalaa takka marsee magaalaa tana qabatuuf qophee qabu, warri magaalaa sanii ati dhuftu malee intaatu yoo jedhaniin sanii jedhee achirraa ka'ee silaan dhufu akka ilma namaa ilaalcha ilma namatti. lafti lafa gabaabduu miti, kiiloomeetirii 1,000 gara kiiloomeetirii 1,000 addaan fagaatan. kiiloomeetirii 1,000 kana asirraa deemee dhaqee kiiloomeetirii 1,000 ammallee dugda duubate gad deebi'u deemsa xiqqaa miti. kana maal godhanii na gaafatanii miti isinummaan humnaan qabadhaan jenne hayyee jedhee imalaaf qophaaf. inni khaliifaa muslimaa kun ka achirraa imala amma deemu waraana baafatee geejjiba baasee jaarmaa baasee saniin hin deemne, qofaa fi socho'e. waan nama ajabsiisaa san seenaa gubbatti. namni waraanni isaa yeroo san mootummaa gurguddoo aalamaa irra guddoo waraanni isaa dha'ee fuuldura taa'a. faaris haga tokko lafarraa qabatee dura jira,
ruumillee akkasi dura jira waraanni namni silaa biyyoota arabaa tan hunda harka deeffate waraanni isaa hagana gayu kun waraana guddaa tokko baasee hayyoota baasee akkasi dhaalama keessa sochoone qofuma ifii gaangee fi qabatee bahe nama tokko qofaa kaadima isaati gabricha isaa tokko qofaa fudhate eenu namni kana ta'uu danda'u Umar ibn Khattab qofa mee namni isaan booda anatti ta'uu danda'a jedhu jira seenaa akkanaa kana musliima qofa qaba dura taa'an tokko socho'uuf zamana sanitti zahaban lafarra afama gaangee inni yaabbatu tana dahabatti afan Umar akkasii miti uma tokko nafarraa hin qabu wayaa isaa nafarratti erbata ummataa ji'aan mindaa katabee fi qarqaarsa akka mootummaa nama biyya dhi'aa namaa kennituu kana isa eegale ummata muslimaa hunda hojjattee hojjatuu baattee mindaan kan kee mana sii dhufa barreessee fi ta'ifiiti ammoo wayaa erbata wayaan inni hidhatee deemuun bakka 12 erbaa qabdi jedhan Umar ibn Khattab namni sun maal sodaatare maaliif irraa eega waardiyaa maalitti hajama wani namni waa sodaatu bar waan balleesse beeka haga nama zallame beeka haga nama hidhe beeka haga nama dhiibe beeka haga saba tokko rakkise beeka tanaaf namni baqataa miti yoo tokkolleen rakkisin yoo tokko miidhin tokkolleen zallamin mee eenyuma ofirraa eegdatin maal eenyuma sodaata ammoo rabbiin kee malee nama tokko sodaattu hin qabdu rabbii kan kee qofaa sodaatta Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaah qofaa fi madiina raa socho'e gaangee fi qabatee ummanni magaalaa ajabee warri jajjaba'aa fi namni hayyu'uu fi waraanni fi waliin deemu barbaadan namni wajjin hin deemu jedhe nama hugna qabu ka hidhannoo danda'u duraan uf bira hin hambifneyyuu dirree lolatti ergee dirree lolaa jira namu asuu hin jiru namni maanguddoo silaa isa wajjin deemu barbaadus hambise fira jala qofaa fi socho'e yeroo magaalaa irraa alagga bahan gurbaa kaadima isaa kanaan maal jedhe aboonu lamaan imala waliin deemne walqixxee waliin jiraannaa jedheen yeroo tokko gaangee si yaabbata yeroo tokko nan yaabbata yeroo tokko isit hafuura baafata qabnee deemnan lachuu haasawaa gaangee lamallee hin fudhanne laata akkuma fudhatan yeroo tokko yoo qubanne dhihana na dhaaba yeroo itti aantu sittu dhaaba yeroo itti bishaan qopheessitu anqoraan cabsa waliin jiraanna jedheen maa akkana jettan amiirul mu'miniin wa khaliifatul muslimiin an kaadima kan keeti gabricha kan keeti ati ammoo dura taa'aa muslima hundaati an si khaddamu haqanarraa qabda waajiba kiyya isin khaddamaa lakkisa lakkuma nan khaddamtu ani si khaddamaa atis na khaddamtu lachuu wal khaddamna maaliif akkati ajrii barbaaddu anilleen ajrii barbaada maal jedhaarre irraa didi dinnaan yaabbadhu jedheen irraa bu'e lakkaan yaabbadhu jedhe isintu yaabbata an yaabbadhe isin mataa qabdanii gaangee naan hin deemtaniin jedheen abadan yaabbadhu jedheen yaabbadhu jedhe jecha kiyya na jalaa amrii tiyya fudhatte na dhagayuun sirra waajiba ta'uu beektan naan jedheen na dhagaye yaabbadhu jedheen amrii si baase maal taare amrii amiirul mu'miniin diduu dandaya hayyee jedhe yaabbate Umar mataa qabee deemen yoo haga tokko deeman inni irraa bu'ee gaangeen hafuura waafatte hakaan inni deebi'ee yaabbatee gurbaan deeman akkasii wal marroo deeman guyyaa hagam karaa bularree lafti lafa xiqqoo miti lafa kiiloomeetirii 1,000 ta sahraa asanii deemuu jechuun waan xiqqoo miti yeroo dheertuu nama rafa gara ji'a tokkos sirraa fudhatti bultii haga kana deemanii tanaan booda dhufan Beetel Maqdas yeroo dirreetti gabbahan magaalaan fagoo mul'atte
waraanni muslimaa ka taa'u kun fagoo mul'ate yeroo magaalaan mul'atte ka waraanni mul'ate ummanni ammoo dhagayee fuula keessa dhufanii salaamanii ori'anii gara waraanaa deebi'an waraanni dooyaa gartee cehanii waraana muslimaa kaaniti man umar dhufe yoos taraan gurbaa kaanii kaadima isaa kun geette akka inni yaabbatu irraa bu'ee koot taraan kan keetii yaabbadhu jedheen marroon tan teetii koottu yaabbadhu jedheen lakki subhaanallah hin yaabbadhu jedhe maaliif hin yaabbanne magaalaa dhufne waraana seenne ummanni dhaabatee nu eeguu jira akkamuma dhangaangee yaabbadhee ati mataa qabdee deemtan jedheen abbo marroon tan teetii walmarroo yaabbata'aa jirra walmarroo yaabbata'aa jirra marroon tan teetii koottaa yaabbadhu jedheen itti dirqamnaan gurbaan yaabbate gaangee yaabbate umar mataa qabee deemeen umartu kaadima fakkaata jechuu gaangee mataa qabee deeman gurbaa gubbaa ta'a ka akkasi deemu ummanni muslimaa waraanni dhabee dhaabatee karaa moggaa lamaan akkasi dhaabatee eega akkasi jidduu dhufe umar gaangee qabee deeman gurbaa ummanni warra magaalaa kunis dhaamsette erganii umar dhufe magaalaa keessaa gabbaha maanguddoo ergadhaa hayyoota teessan olomaa'ii keessan qeessota keessan ergadhaa magaalaa keessaa gabbaha alatti akka dhuftanii achitti wal dubbiftan jedhaniin akka achitti ammallee bantuu magaalaatti kennitanii harkalee itti kennettan ummannis akkasi qophaa'ee dhufaa jira warri magaalaa yoo isaan dhufan namuu dhaabatee eega umarii dhufu umarii kana maqaa isaa namni dhagaye ima rifataga maqaasattu nama sodaachisa jedhan umar jennaan inni ammoo gaangee mataa qabee deeman yoos عمرو بن العاص درتاء وراناتي اتلفه يا أمير المؤمنين مال متاك أبدأ تنتين غانجي كوتا يا بدا هيو هيدي قربان رابو جدين عمرو يو قربان رابو ينبوين جدين مال مرون تساتي إسا يابتا أكاسي تدرا ولي قال لي أن قودك يابد أما قود ساتي إسا يابتا متاك أبدأ ديموني قبا جدين akkamumatti maqaa nu balleessitaa amri jedhaan ummanni kaafira amiira mu'mina dhufa jennee eega'aa jira yoo ati nama laafaa tokko gaangee mataa qabee deemuun si argan namuu sin kabaju maqaa nu balleessini gaangee gubbaa taa'e jedhani akkanan laale sila daa amri dubbiin siin galle jedhen maal jennaan rabbiin islaaminaa tanaan nu kabajee beeki jedheen rabbi eenyummaa keenya sabummaa teenya gosummaa teenya qabeenya keenya nu kabajne jedheen rabbi amantii tanaan nu kabaje jedheen yoo kabajaa tana ammallee deebine bakka biraa ka barbaannu taate rabbi nu salphisa jedheen kabajaan teenya amantii islaamaatiin dhufte jedheen islaaman rabbi nu kabaje yoo kabajaa karaa biraatiin barbaadanna jenne salphinnatti maayyaanna jedheen rifate amri dubbiin galteef siloon if babbareechisuuf mataa dhaabuuf wayaa gaarii uffatuuf tanaa miti daawwanni kennaa rabbiiti kabajaan abbaan barbaadeef hin argatu kennaa rabbiiti kennaa eenyuu kenna rabbi gabricha fiitii kenna nama fi jaalatuu kenna eega wanni kennaa rabbii taate kennaa rabbii tana rabbiin nama fi jaalatuu kenna jaalala rabbii san argadhoti kabajaa rabbi sii kenna mataa dhaabde na haa kabajanii jette hagamii hagamtu halkanii guyyaa na kabajaaf iyya na kabajaaf dubbata na kabajaaf uffata haga ammatti hin argatin kararra hin jiru jechuu umar mataa qabee deemeen isa ka deemu ummata kaafiraa warra magaalaa san ka dhaabatee yahudaaf kiristaanaa ka dhaabatee eegu sanis seenan dhufan
yoo argan isa ka gaangee mataa qabee deemuun garraan yoos maal jedhan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun wallaahi namtichi kitaaba keenna keessan nu gar isa kana jedhan mootii aadila ka gabrichisaa gaangeerra kaayee mataa qabee deemuun isa sanitti rabbi bantuu magaalaa tanaa kenna jedhanii kitaaba keenna keessa garre jedhani subhaanallah subhaanallah isa kana kanu eegnu jedhan kunoo dhufe booyan laalmee rabbiin kee kabajaan eessirti mee laala subhaanallah rabbi kabajaa bakka fi fedhe kaaya akka fi fedhen ammoo nama kabaja rabbiin ati karuma sarra jiraadhu meel ati gaangee mataa qabee deemuunitu si kabaja eenyuttu si hasila namni si hin jiru gaangee mataa qabdeen deemuunin kabajaa sii taatii namuun si husila ammoo gaa rabbiin bakka namni hin seene hedduu waan biraa hedduu fida hikmaan rabbii guddaa hikmaan rabbii guddaa ummanni achi dhaabatanii gaafii tokkoon malee bantuu magaalaa itti kennan harka kennatan jechuudha. Eenyu inni kun Amiirul Mu'miniin Umar ibn Khattaab. Ikhwaanii waan gootan mee seenaa amiira mu'mintootaa kana Umar ibn Khattaab barbaada dubbisa. Namu rabbi isinii laaffise. Tarreenni kun nama kitaaba hin qabnellee kitaaba, nama maktaba hin qabnellee maktaba, nama sheeka hin qabnellee sheeka, waan hundaa rabba isirra kaaye. Ammuma kana googalii kana ol kaasi Amiirul Mu'miniin Umar ibn Khattaab jedhi itti barreessi. Ammuma kana barruu hedduu sii fida. Barruulee tana dubbisame. Barumsi bar harka keenya keessi rabbiin fide akkuma daa'ute nu dura kaaye bar rabbiin. Maajabaati tuni. Waan sila maktabaa hagam dhaqxe biyya hagamii imala deemte argattu daqiiquma tokko tuqiinsuma takkaan rabbiin guddaan fidee si dura kaayam hangaasuma fakkaatti wanni alhamdulillahi rabbil alamin abo rabbiin warra khayrii tanarraa fayyadatu rabbinu haa godhu warra warroota gaggaarii sanitti ilaallate akka isaanii tahu rabbinu haa godhu akka warra san jaalate karaa haqarra kaaye haqarrat isaan jabeessa rabbiin guddaan haqarra nu haa jabeessu akka isaanin haqa jabees rabbiin guddaan nuun haqa haa jabeessu isaanin jannatul firdaus keessa rabbi waliin nu haa qabu wallahi rabbiif jaalanne Umar ibn Khattaab ikhwaani nama halkanii guyyaa yoo dubbatan dubbii isaa namni fixuu danda'u miti hagana irraa haa dabarruu gaafiisan gaafin teennatatti aantu lola lama tokko mootummaa guddittii aalamaa ta Faaris mootummaa santu itti caphe karaa saniin ummanni Faaris caphee islaamni harka deeffatuu lola san irraa eegale lola san gaafii armaan duraa keessa gaafannee turre lola kaan ammoo warra mootummaa guddittii aalamaa yeroo san irra guddoo faranjii tana warra ruum kana isaantu lola san keessatti caphe lolli sun lamaan maqaan maal ka duraa gaafii matana dura halkan gaafii darsii dabartee keessatti dubbanne tun ammoo haarawa kun ka warra ruum kun lachuu maqaa dhabaa ikhwaanii lolli lamaan sun ka warra Faarisiin walib bo'anii caphiinsa warra Faaris tahe eegasi lolli hedduu argame garuu caphiinsaanii achirraa eegale caphiinsi namaa bakka takkarraa eegala mootummaa kuftan hundaa yoo gartan amma seenaa gubbaa dubbiftan mootummaa mangistuu tun caphiinsi mootummaan tun itti capxe lola abalurraa eegalame beekamaa waan akkanaa kun seenaa gubbatti warri kun seenaa gubbatti jabaatee caphee miti caphiinsi kun achirraa eegalame jedhama bakki warri kun caphiinsi isaanii irraa eegalan ka warra Faaris sun kam maqaan maal ta warra ruum kana hoo maqaan maal qani seenan rasuula alayhi salaatu wasalaam taru baranne ergama rasuula irraa haga du'a rasuulatti baranne haga san namni baay'ee beekaa in arge gaafirratti waan yeroo rasuulaa san sallallahu alayhi wasallam
namni baay'ee dubbisee baay'ee caqafatee baay'ee beeka achi bira dubbiin ammoo as dabarnaan nama dhibti dubbiin namni akka lola Uhud beekutti lola Qaadisiyyaan beeku akka lola Badrii beekutti lola Yarmuuk hin beeku akka lola san baratani kaanis baratuu qabna dubbii walitti hidhaa qabdi haga rasuulaa qofaa miti rasuulan booda muslimni maal tahe beekuu qabna lolli kun lamaan kam ikhwaanii lachuu maqaa dhahee beeka ammoo kan ammoo yoo gaaga sira gowwaa taates jala dabartu malee تبوك تك يرموك ما شاء الله ما شاء الله نصر من الله بارك الله فيك بارك الله فيك اتكاليست تفارس تنا دقوها في تروم همت تروم يرموك تفارس تبوكي من تبوك زمن الرسولات وقاسك لفا تنمو وقا كراني فيه ايغا رسول دوانين بود عليه الصلاة والسلام بإيراك كيسيني تبطوتا كبا ميلات إيراك مقاسني ياممتي كتان قدان توكوك بإيراك مقاسني يامما همني جير أرمان درس لولا قد جسان كسعد بن أبي وقاص درتا وران مسلمات رجني قادسية طيب أما قافين تينا تقادسية دباني تره تيرموكتون أرض قافي تينا تأرضاتي يرموكين بيا أما أردن جدمتو تنا كيستي أرقمتي يرموك واحدتو أما بيا أردن كيستي مقاسن يامما جامعة قدو تكجرة جامعة يرموك جدمتي كتا نانو واحدتو مقاسن يامما مقا يرموك كانان وراني مسلمة بلدتي بيا روم تانا كيسا أچو الفجأة موتما روم ورانا قدا الرابوداك أبئسيتي أوروبا كان ورانا فيدي وراني لكوف سيسا كوما دبا لما في شنتما ومتانا ما سيناتي ميتي ورانا كوما دبا لما في شنتما كوما دبا لما في شنتما waraanni muslimaa waraanni guddichi kun dhufee garraan gara jiru walit deebi'e naannoo hedduu ka yeroo san jiru waraanni biyya Suuriyaa tana keessa seenee gara garaan jiru maraa walit as deebisanii naannoo Yarmuuk tana deebisan laftu lafa istiraatiijii guddoo bal'inaan amma dubbachuu hin dandeenyu waraana guutuu akka jiruun as deebisan barri kun bara 15 akka lakkoofsa hijiratti akka lakkoofsa miilaadii ka amma ardaa bara 2011 kana 636 gaafsan 636 waraana gara garaa walif fidanii akkaataan fidanii suleen akka nama ajabsiisu waraana jabdicha Iraaq jiru ka Faaris cabse kana achirraa ajajatti baasanii akka Khaalid akka hatattamatti socho'ee Yarmuuk dhufu waraana san godhan akkaataa waraanni sun socho'e seenaa gubbata haga ammatti waa'ee waraana namni baratu hunduu qormaata keessa jirti akkaataa waraanni sun guyyaa san itti socho'ee bakka san ga'e haga ammatti hin baratama jedhan waraanni sun dhufee waraanni muslimaa gara garaa walitti dabalamee hunda yeroo walitti dabalan 36 irra dabruu dadhabe waraanni muslimaa waraanni kaafira hagam jenne 250 durataa waraana yeroo san achi jiruuga أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة وأحد المبشرين بالجنة أبو عبيدة أنقر أبو خالدي كن
maal khaalidii maal jedhe sittu lolanarra beeka lolchiisaa waraan muslimaa ta'e jedheen achitti gaa lolli ajabaa ka seena'a eegalame ikhwaani lola nama ajabsiisu lolli sun wallaahi lola nama ajabsiisu waraana 36,000 kuma 250 wal dhahe irraa dubbatuu hin dandeenyu akkamit eegalamte garam deemte maal taate irraa booda caphiinsi orobbaan cabxe guyyaa san waraanni guddichi sun caphee ummanni muslima harkat deeffate subhaanallah subhaanallah akka guyyaa san cabne takkaa gad hin deebine waraanni faranjiin achi fidde sun mootummaan guddittiin ruum jedhamtu sun caphiinsi isaanii guyyaa san waraana 250 akka ajabaatii walif fidde ka biraa isaa fiduu dandeete kun diigatu ka diigate kun ammoo ka nagaa qabulleen diigaa beeki waraanni mangistuun beeytanii yeroo achi sanitti caphe waraanuma nagaa qabu kaas aanu kana yuun cabsee bar caphiinsi isaa inni achi caphee as baqatee dhufnaan kuulee nama cabhe caphiinsi kun akka tas be'eeti ikhwaanii yoo takka hiikkate gadin dhaabatu gargar hinaafu hikmaa rabbi akkasit egaa lolli sun dura taa'an lola kanaa ikhwaanii eenyu gaafin teenne taardhasan ammu muhimi beeka akka gaariin caqasin malee dura taa'an lola yarmuuk waraana muslimaa dura taa'aa tahee lolchiise ka nasriif tumsa hagas gahu rabbiin harka sarrat ummataa hire eenyu maasha allah muslim united خالد بارك الله في خالد بن الوليد نصر من الله كل امتن ان شاء الله خالد بن الوليد ما شاء الله بارك الله فيكم إسا إيه لولوتا توكو غغبابا سنين اتعانيهم جرو نموتا قفا مقاسين غافدا لولا سنبال لنان دبال ومن لا قفا سونا كدب نور كانتان أجنادين بك جدمتو تنسري غردو من مسلمة كيست أرغتي دورتا لولا سني كورانا سنغاف سلولشيسي لولا أجنادين كيست ملكي قدتي سنفيدي حركة صارت ربي قدام فيدي إنو إخواني أجنادين لولا مكان أجنادين ورانو مروم كنا واللولا عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بيا أما قبرص جدمتو فانا ربطي قبرص جدمتو تا تركيا في سبا تركيتي في سمني جريك قبطو سان زمان الإيرا في مسلمة ترتي بيسان ورانا بيسان هي كي مسلمة قد إسان دورتا ورانا سني إينو تري إخواني إينو هقاني ورانا سن بيا قبرص جدم تبهر كي جرتو دكتيسن إنه معاوية بن أبي سفيان بارك الله فيكم معاوية ابن أبي سفيان ورانا سن درتا ورانا معاوية بن أبي سفيان قافين تين نقرأ سيرة رسولة دقدو دوبت ديبنا لولا توقت أرقامي كرسول ربي قريشيف ورّا براجي دود أرقامي رسول قود الرافودته رسول يروسن عمري نساني وقادك دما لولا توقت راق قود فودته
lola akkasii sanit odoo lammata yaamame illeen dhufaa jedhan rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Maqaan lola sanii eenyu? eenyu maqaan lola sanii? Hilfillee hin jedhamti, waliigalteillee hin jedhamti, harbillee hin jedhamti. Harbul fujjaar jedhamti. Achirratti egaa ikhwaanii gaafiif deebii teenya ta'ardhaa achirratti dhaabannee bi'idnihi ta'aalaa haga barumsatti aanu keessatti wal geenne waan haga rabbiin guddaan nuu laaffise wal gaafannu nagaa rabbina nuu jiraadhaa. والله سبحانه وتعالى أعلم.